Harka fuunee akkam jirtan kabajamoo fi dhaggeeffattoota keenya utuu har'aan tanaaf jennee gama keessaniin geenya isinis akka nu hordoftan gamanumaan isin affeerra laayikii fi sabskiraayib godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Abbaa Gadaa Tuulamaa fi barreessaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo kan ta'an Gobanaa Hoolaa Gamisa Muddee 22 halkan gara barii manni isaanii saamamuu fi maatii isaanii keessaa ilmi isaanii qaamolee nageenya mootummaatiin qabamee hidhamuu DBCtti himan. Haala biyyattii fi Oromiyaan keessa jirutti dubbachuu isaanii hordofamaa fi dorsifamaa akka turan kan himan Abbaan Gadaa Gobanaan halkan sa'aatii 5 hanga barii sa'aatii 12tti saamichi mana isaanii magaalaa Maqii jiru irratti raawwatamuu ibsan. Ganaana qajeelcha poolisii aanaa Dugdaa Inspektar Mahammad Nashaa akka ibsanitti maatiin ijoollee Abbaa Gadaa hidhattoota waliin jiran to'achuun alattis saamichi qe'ee isaaniitti humna nageenyaatiin raawwatee akka hin jirre himan. Abbaa Gadaa Gobanaan qe'ee isaanii magaalaa Maqiitti argamuu qaamolee nageenyaa wayita sakattaamanitti mana akka hin turre himan. Mana hin turre malees akkuma abbootii gadaa Karrayyuutti ajjeesuuf turan jedha. Abbaa Gadaa Gobanaan inni isaanii umrii waggaa 32 hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhu hoggana jedhamuun qaamolee nageenyaatiin akka himatamu ibsan. Ilmi isaanii hidhattoota hidhata qabaachuun shakkamuu waliin ganna afuriif wal quba hin qabnu jedhu. Qaamoleen nageenya mootummaa opereeshinii waraana hidhattoonni waboo godina Shawaa Bahaa keessatti geggeessuun hoggana jedhanii himatu. Ilmi isaanii ganna 32 kun to'annoo isaanii jalaa bahuu isaanii qaama mootummaallee beeksisanii turan. Qaamoleen nageenya isaanii himatan kunneen ilma isaanii kan biraa iddoo biraa jiraata jedhan tokko qabanii adeemuu fi waardiyaa isaanii herreebuu himatu. Gama biraan qaamoleen nageenya mana isaanii yommuu sakattaan alatti qabeenyaanis saamamuu himu. Mana kiyya seenanii kilaashii lama tokko kan kootii tokko kan mootummaati. Rasaasa 115 kaartaa waliin shuguutii tokko birrii 200 warqii kiyyaa fi kan haadha warra kiyyaa akkasumas moobaayilii lama na saaman jedhu. Waan isaan mudate Komishinii Poolisii Oromiyaa fi Waajjira Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaatti dabalatee waajjiraalee sadarkaan jiranitti iyyatanis qaamni furmaata kenneef akka hin jirre dubbatu. Kanaan duraas ji'oota lamaan darban qaamolee nageenyaatiin hordofamaa turuu fi sababa kanaaf qeerraaf baqachuu eeran. Ammas magaalaa Finfinneetti baqachuun haala qe'een isaanii keessa jiru quba akka hin qabne dubbatan. Abbaa Gadaa Gobanaan nageenya lallabaa akka turanii fi addatti paartii siyaasaa deeggaran akka hin qabne dubbatu. Hoogganaan qajeelcha poolisii aanaa Dugdaa Inspektar Mahammad Nashaa nuti poolisii uummataati malee nama hin saamnu. Ilmi isaa Foollee Gobanaa jedhamu obboleessa isaa waliin caakkaadhaa bahee manatti galu odeeffannoo arganne mana isaa deemne jedha. Ilmi Abbaa Gadaa Gobanaa to'achuuf akka barbaadan eeran garuu miliquu dubbatan. Ilmi isaa kun seelii diinaati. Nyaata deddeebisaaf kanaaf ilma isaa to'anne jedha Inspektar Mahammad. Qabeenyi Abbaa Gadaa Gobanaan saamame jedhan ilaalchisee ayyaanni Oromoo isatti haa ilaalu jechuun waakkatu. Inspektar Mahammad ijoolleen Abbaa Gadaa Gobanaa lama hidhattoota wabootiin makamuu dubbatu. Ijoolleen isaa lama diinatti makaman gaafatamaan isaanii kan godina Shawaa Bahaa ilma isaati jedhan. Abbaa Gadaa Gobanaa ilmi isaanii kan of danda'ee fi to'annoo isaanii jala akka hin jirre ta'uu qaama mootummaatti akka beeksisan himanis Inspektar Mahammad garuu nu biratti hin himanne jedhu. Caasaan mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhalattoota saba Amaaraan dhuunfatamee jiraachuu fi hojjettoota mootummaa bulchiinsa magaalattii keessaa harki 60 dhalattoota saba Amaaraa ta'uu mootummaan beeksise. Olaantummaan kun gama siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaatiin kan mul'atu ta'uu ragaaleen mul'isu. Dhugaan lafarra jiru kana tahee osoo jiru adeemsi tareenyinnat jechuun dhalattoota Oromoo irratti quba qabuu fi siqiqsuu bu'uura kan hin qabne ta'uu hooggantuun biiroo Paabilik Sarviisii fi misooma humna nama bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Hikmaa Heeraddiin himan. Gareen Biltsiginnaa Battala gara aangootti dhuferraa eegalee uummanni Oromoo fayyadama sirnichaa akka ta'etti dhiyeessuu fi sirni biyyattii irratti jijjiirama jiraachuu waan mootummaan Oromoo ta'etti dhiyeessuuf yaaliin garaagaraa taasifamaa tureera. Bu'uuruma kanaan isaan jibba uummatichaa qabaniin uummanni Oromoo addatti fayyadama sirnichaa jedhame maqaan tareenyaa jedhus itti moggaafameera. Sirni olaantummaa Oromoo irratti hundaa'e biyyattii irratti ijaaramaa akka jirutti dhiyaataa ture. Dhugaa lafarra mul'atuun garuu uummanni Oromoo mootummaa Biltsiginnaa jalatti addatti fayyadama sirnichaa ta'uun hafee balaa eenyummaa isaa irratti xiyyeeffateef saaxilameera. Bulchiinsi Biltsiginnaa jalatti sababa eenyummaa isaatiin haleellaaf saaxilamee qeensaa guyyaa guyyaan irratti gubamaa kan jiru wayitii ta'uu ilmaan isaa akka bineensaa adamfamanii ajjeefamuun daangaan lafa isaanii guyya guyyaan weeraramuu fi daansaa salphifamuun hiree uummatichaa taateetti. Ilmaan isaa miiliyoonaan lakkaa'amus baratanii beekumsaa fi dandeettii osoo qabanii hojii dhabuudhaaf saaxilamuun hiyyummatti jiraachuuf dirqamaniiru. Kun kanaan osoo jiru Oromoo tareenyaadhaa addatti fayyadama sirnichaa ta'eera. Hololli jedhu babal'atee itti fufuun dhalattoota Oromoo ija badaan ilaaluu fi gocha hin malle irratti raawwachuun keessumaa magaalaa guddoo naannichaa kan taate Finfinnee akkaan dagaageera. Hooggansa
magaalaa Finfinnee irraa eegalee magaalicha keessaa olaantummaa Oromootu ijaaramaa jira jechuun holola facaafamuu ilaalchisuun qophii haala yeroo miidiyaa mootummaa biyyattii EBC irratti dhiyaatu irratti argamuun deebii kan kennan hooggantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee yaadichi bu'uura kan hin qabne ta'uu ibsan. Naannoo kibbaa irraa filatamuun miseensa hooggansa magaalaa Finfinnee kan ta'an fi biiroo paabliik sarviisii fi misooma humna namaa magaalattii kan hoogganan adde Hikmaa Heeraddiin hololli Oromoo addatti fayyadama tahaa jiru jechuun facaafamu kun tareenyinnat jedhamuun ibsamu bu'uura tokkollee hin qabu jedhan. Miseensa hooggansa olaanaa magaalattii 9 keessaa dhalattoota Oromoo 2, dhalattoota Amaaraa 2, dhalattoota naannoo kibbaa 3 fi kanneen biroo kan of keessaa hammate ta'uu ibsuun caasaan hooggansa magaalattii hanga gaditti jirus bu'uuruma kanaan kan diriire ta'uu ibsan. Gama mana hojii mootummaatiin wanti jiru garuu faallaa holola facaafamaa jiru ta'uu ibsan. Hooggantuun biiroo paabliik sarviisii fi misooma humna namaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee adde Hikmaa Heeraddiin manneen hojii mootummaa magaalattii dhalattoota saba Amaaraan dhuunfamanii jiraachuu hojjettoota mootummaa magaalattiin qabdu keessaa harki 60 dhalattoota saba Amaaraa ta'uu ibsan adde Hikmaan. Dhugaan jiru kana tahee osoo jiru olaantummaan qaama biraa magaalicha keessa dagaagee maqaa tareenyaa jedhuun gara uummata Oromootti qabuun dogongora ta'uu hubachiisan. Manni hojii mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee harki 60 dhalattootaan Amaaraa dhuunfatamee jiraachuu dhalattoonni Oromoo harki 30 qofa ta'uu fi kan hafe harki 10 dhalattoota saba biroo ta'uu ibsan. Kantiibaan magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee magaalaan Finfinnee waggoota 30 darban lafa magaalotaa fi naannolee ollaa ishee jiran irraa heektaara 30,000 akka fudhatte himan. Kantiibaan Adaanech akka jedhanitti magaalaan Finfinnee waggaa 25 dura heektaara 24,000 turte amma heektaara 54,000 gahuu ishee eeraniin. Qorannoon mootummaa qoratee baatiiwwan muraasa dura ifa taasiseen bulchiinsi magaalaa Finfinnee seeraan ala lafa magaalota ollaa jiran qabataa turuu mul'ise. Kanaas ta'u garuu mootummaa murtee daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee murteesse jedheen magaalattiin lafa seeraan alaa qabattee akka itti fuftu beeksise. Murteen mootummaan kun adeemsa seeraan alaa kan jajjabeessu faayidaa uummata Oromootiin faallaa kan deemu seera kan cabsee akkasumas qorannoo mootummaa qoradhee jedhallee kan hin bu'uureffanne jedhamuun jaarmiyaaleen mormaa jiran. Gareen Finxaaliyyii Amaaraa adeemsa seeraan alaa olaantummaa dhalattoota saba Amaaraa caasaa mootummaa federaalaa fi kan magaalaa Finfinnee asiin dura ittiin dhuunfatee ture itti fufsiisuuf Oromoo irratti quba qabu jedhan hayyoonni. Hayyoonni yaada isaanii kennan gareewwan Finxaaliyyii Amaaraa olaantummaa haqa maleessaa kana tikfatanii itti fufuuf Oromoo tareenyaa jedhanii dubbii gara dabarsuu akka tooftaatti fayyadamaa jiru jedhan. Asirratti rakkoo guddaa mootummaa bira jiraachuu eeraniif caasaaleen federaalaa fi magaalaa Finfinnee dhalattoota saba Amaaraan dhuunfatamee akka jiru otuma beektuu tarkaanfii sirreeffamaa wayituu akka hin fudhanne himaniiru. Rakkoo kana hundeen furuuf afaan hojii mootummaa federaalaa fi kan magaalaa Finfinneetti afaan Oromoo dabaluun murteessaa akka ta'e eeranii mootummaa waggoota 4 darban gama kanaan hojii hojjechuun irra jiraatu hin hojjenne jedhan. Gareen Finxaaliyyii Amaaraas afaan Oromoo afaan hojii magaalaa Finfinnee fi kan mootummaa federaalaa yoo ta'e waan hedduu akka jijjiiruu waan beekaniif caasaa mootummaa keessa ta'anii afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa fi kan magaalaa Finfinnee akka hin taane ittisaa jiraachuu dubbatan. Naannoo Amaaraatti dhaabbanni Xirat yookiin Nigaat Korporeet jedhamuun beekamu dhalattoota saba Oromoo fi Agaw ta'an addatti fo'uun hojiirra ari'aa jiraachuu hojjettoonni dhaabbatichaa sababa eenyummaa isaaniitiin hojiirra ari'amaa jiraachuu dubbatan. Keessumatti itti aantuun hojii gaggeessaa dhaabbatichaa kan ta'an adde Alamfiree Darassee nama jedhamaniin addatti gochi dhalattoota Oromoo fi Agaw dhaabbaticha keessaa qulqulleessuu raawwatamaa jiraachuu kan dubbatan hojjettoonni dhaabbatichaa dhalattoonni saba Amaaraa osoo hojjeefamanii sinas keessa hin hojjettan jechuudhaan hooggansaa hanga hojjetaa gadiitti namoonni hedduun seeraan ala hojiirra ari'amaa jiraachuu dubbatan. Dhaabbanni duraan maqaa Xirat Korporeet jedhamu hundaa'ee socho'aa turee fi yeroo ammaa Nigaat Korporeet jedhamuun beekamu kun magaalaa Adaamaatti dhaabbata bakkalchaa tiraanspoortii jedhamu bituun dhalattoota Oromoo dhaabbaticha keessa hojjetaa turan guututti jechuun bifa danda'amuun ari'achuu himu namoonni komii dhiyeessan. Dhaabbilee isaa magaalaa Finfinnee fi Wallootti argamanis gocha wal fakkaatu raawwatamuu ibsan. Jilli qondaaltota mootummaa Itoophiyaa Maqaleetti durataa TPLF waliin wal argan. Erga waraanni mootummaa federaalaa waggaa dura Maqalee gadhiisee baheen booda jilli qondaaltota olaantoo mootummaa federaalaa yeroo jalqabaatiif wiixata irraa magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqalee seenanii jiru.
dargaggootii naannoo Tigraay simannaa taasisanii fi jiru. Jilli kunis dura ta'aa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waliin wal arguu Televiziyooniin naannichaa gabaase. Hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa irratti mari'achuuf wal arguu isaanii gabaase. Waraanni waggaa lamaaf mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti adeemaa ture marii Afrikaa kibbaatti adeemsifameen xumura argatee ture. Erga waliigaltee kanaanis aangoota federaalaa gara Maqalee yeroo jalqabaaf imalanii jiru. Imala aangoota Itoophiyaa dura bakka buutonni gamtaa Afrikaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF waliigaltee irraa akka gahan jaarsummaan gargaaraa turuun gara Maqalee akka imalan ibsanii turan. Kanaas kan dubbatan marii biyyoota lamaaf qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay yeroo lammaffaaf torbee darbee Keeniyaa Naayiroobitti wal gahaa turan yeroo xumuranii. Jilli qondaaltota mootummaa gaafa wiixataa gara naannichaatti imaluun kunis afyaa'ii mana maree obbo Taaggasa Caafootiin kan durfamanidha. Ministeerri mootummaa federaalaa lamaan kanneen mootummaa bakka bu'an marii nagaa Afrikaa kibbaa Piriitooriyaa mallattaa'ee dursan ministeerota kanaa fi dureen Itiyoo Telekoomis keessatti argamu. Waraana waggaa lamaa olii naannichatti geggeeffamaa tureen walqabatee naannoo Tigraay intarneetii dabalatee tajaajiluuwwan koominikeeshinii bu'uuraa adda citee tureera. Waliigaltee nagaa raawwateen booda tajaajilli ibsaa telekoomii fi baankii suutaan naannicha keessaa bakka tokko tokkotti eegalaa jiru. Imala jilli qondaaltota mootummaa federaalaa ammaa kunis hojiirra oolmaa waliigaltichaa saffisuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu miidiyaaleen mootummaa gabaaseera. Dura ta'aan TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'el mootummaan federaalaa waadaa seenuu hojiirra oolchaa hin jiru jechuun torbee darbe keessa komii dhiyeessuun ni yaadatama. Haa ta'u malee ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad adeemsi hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa mootummaa fi TPLF gidduutti taasifame abdii qabeessa jechuun ibsan. Muummichi ministeera Abiyyi kana kan jedhan marii nagaa marsaa lammaffaaf Naayiroobitti torbee darbe keessa geggeeffame ilaalchisuun dilbata kaleessaa gamaagama geggeessanii turan irratti. Kana malees mootummaan isaanii nagaadhaaf kutannoo cimaa qabaachuu muummichi ministeeraa dubbatanii jiru. Haa ta'u malee loltoonni Eertiraa daangaa naannoo Tigraay keessatti ammallee dararaa raawwataa jiraachuun himatamanii humnoonni naannoo ollaa Amaaraa naannicha keessa jiraachuun adeemsa hojiirra oolmaa nagaatti dhufuu uumuu mala jedhuun sodaatamaa ture. Ji'a tokko dura Afrikaa kibbaa magaalaa Piriitooriyaatti itti aansee ammoo Keeniyaa Naayiroobitti waraana waggoota lamaaf dhiiga dhangalaasisee ture dhaabuudhaan mootummaan federaalaa fi TPLF gidduutti waliigaltee irra gahamee waraanni dhaabbachuu isaanii yaadatama. Waliigaltee nagaa mallattaa'uu hordofee waraanni mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti gaggeeffamaa ture kan dhaabbatedha. Dhiyeessiin garaagaraa namoomaa kallattiiwwan garaagaraan gara naannichaa seenaa jiraachuu mootummaa fi dhaabbileen gargaarsaa beeksisaniiru. Waraanni suukanneessaa waggaa lamaa oliif naannoo Tigraayitti eegamuu tures booda keessa gara naannolee ollaa Afaarii fi Amaaraatti babal'achuun buqqaatii miiliyoonaa fi badiinsa lubbuu namoota kumaatamaaf madda ta'uunsaa ni yaadama.